Jimaa eenyu haraam godhe? Baratti haraam godhaniin si hima. Warri haraam godhe eenyu? Warri halaal godhe eenyu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dubbiin wallaaleen na dhiisee malee beekeen na dhiisen jettuu jedhan. Yeroo akkanatti namoonni gariin ol bahanii akka waan furqaan irraa kitaaba rabbii irraa jimaan haraam jechaa arkataniitti dubbatan callisuun zulmiidha jedhama. Waa'ee jimaa irraa maal beekta? Warri haraam godhe eenyu? Warri halaal godhe eenyu? Ija haqaatiin halaallu. Eenyuun naageessan? Namoota asirra dhaabbatanii waan haqiiqaa isaadhaa hin beekne dubbataniin saniin hadaraa naageeya. Isaan biraan naageeya. Isaan yeroo gahee immoo wanni hin jedhuun deebisaa quubsaadhaan naa kottaa. Jimaa eenyu haraam godhe? Quba qabna ni beekna. Baratti haraam godhaniin si hima. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1982 achi firma idduun waggaa 40 takka. Madiinaa keessatti dawlaa 17 irraa walitti qabanii mu'tamarul islaamii alcaalamiin limukaafaxatil mukhadiraati wal muskiraatiin haraami jedhee dubbate. Fatwaa san duuba ulamaa'in islaamaa qeebaltee yeruma sanitti ulamaa'ii Yaman muftii haa ta'u ministeera barnootaa haa ta'u itti gaafatamaa islaamaa haa ta'u ulamaa'iin miseensa isaanii hunda waliin yaamanii deebisaa kannaniif maal jennanii je'anii beeksisa deebisaa kannaniif kitaaba baay'ee keessa barreeffamee jira. Facebooka kiyya irratti arabiidhaan sii maxxanseetiin jira yookaan agartu taate. Nuti fatwaa san ni balaaleeffanna. Odoonii fi hin hubatiniin duratti kan ummata Yaman warra jimaa qamee ka ulamaan isaanii beektu. Odoonii fi isaan hin gaafatin odeeffannoo sobaarra dhaabbatanii haraami jedhanii wanni san sirrii miti gonkuma jedhanii deebisaarra godhan. Kana malees baay'eedhaa jira. Yeroo gaafii barbaaddanitti deebiidhaaf qophii. Sheekni keenya Rabbi rahmata haa godhuuf Sheek Adam Tuulaadhaa. Sami'tu minhu bi'udunayya haatayni gurra kiyya kanaaniin irraa dhagee odoonii fi nama hedduudha wajjin hin tatteenyu. Gaafaan asii Madiinaa ture Sheek Muhammad Amaan Jaamii Rabbi haa rahmatuu fi wal agarreen Madiinaa keessatti sheeka biyyatti jimaa qaamaatanii sheeka taatanii as dhuftanii jimaa haraam jettanii jeetiin gaafadhee je maal jeje sheeni bar sheeka jeje tun haraamummaan ta mootummaati. Yamaniitu asii jimaa qabaa nuti baanziila qabnaa yoo neefi jimaan madaba makkaarra gurgurame Madiina gurgurame Riyaadi gurgurame mallayni naaftaa keenyaa yookiin baanziila keenyaa Yaman dhaqeeti fooqii ijaaraa akka qabeenya keenya karaa Yaman iyyaane hadaraa murtoo jala murtiidhaa dabarsaanuun jedhaniitu nu barbaadan malee haraamummaa jimaan agarree berii jechuudha. Hin gubatin yeroon akkana jedhu nuti mee nama jimaan haraami jedhu jira asirra dhaabbate risaalaa jimaan haraami jettu malee ta jimaan halaal jettu takkaan dubbisin. Intali wal cinaa qabii aalima sanirraa aalimaati san fudhadhaa kanan fudhatinaa rabbiin siin jee masa'alaan takka ilmiin takka yoonii fi jimaan waan guyyaa keessaa dhufe waan zamana nabiidhaan jirre sallallahu alaihi wasallami waan zamana salaftootaan jirre yeroo kanarratti murteen kennamu ati ani haraami jeen fiiguu dura fatwaadhaan godha jaa gariin dhaabbate fatwaadhaan godha jaa taa'e hin qaanfattu laalte kitaabbaniin irraa fuudhee wajjiniin Facebook irra si maxxanseetiin jira sitti hin dheeressu hangi kun ergaa gabaabduu akkasii ta'u jechuudhaafin sii dhufe deemichi dhaqi
waanin keessa dogoggore taanaan kootu liivii dhaabbannee wal falamne waa'ee jimaarra wal gaafanna. Salaamu alaikum.